Ani eenyu jettee takka of gaafattee ni beektaa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan akkam nagahaa jirtu. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala Mahad YouTube kana dhuftan hundi keessan chaanala kana subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma beekamu guyyaa arrantanaa gaafii ajaa'ibaa takka isiniif qabadhee dhufe. Gaafii kana ammoo yaada kiyya namni naaf hubate yoo jiraate komentii jalatti naaf barreessaa. Akkuma beekamu namoota baay'ee yoo argitu social media kanas haa ta'u bakkuma adda addaattu waanuma namni tokko hojjetu yoo namni tokko TikTok hojjete ilmi namaa hundinuu TikTok hojjeta, yoo namni tokko YouTube hojjete ilmi namaa hundi YouTube hojjeta, yoo namni tokko ka'ee arra supermarket wayin ammoo dukkaana tokko banate ilmi namaa hundinuu dukkaanuma bana, yoo namni tokko ka'ee baajaajii bitate ilmi namaa hundinuu baajaajuma bita, yoo namni tokko ka'ee hojuma adda uume ilmi namaa hundinuu hojuma san uumaa jechuudha. Garuu ammoo asirratti gaafiin ani eenyu jettee of gaafattee ni beektaa? Jalqaba Rabbiin gaafa nu uumu nutiin kun akka nama addaa taane, akka kennaa addaa qabnu, akka addunyaa kana jijjiiruu dandeenyu, akka ammoo nutiin kun wantootuma kennaa Rabbiin ganama nu kana irratti barumsa xiqqoo yoo fudhanne wantoota adda addaa akka hojjechuu dandeenyu meeqa keessantu beeka? Garuu ammoo har'aantan yoo ilaalle ilmi namaa hundinuu yoo anka'ee waan takka hojjedhe maadii waan san hojjechaa jira jedhetuma anumarraa koppii godheetuma deemaa jechuudha. Kennaa isa keessa jirtu waan Rabbiin ganama isaaf kenna san dhiisee namni tokko ka'ee yoo artistii kennaan isaa artistummaa tahee kan ammoo kennaa nama biraa sallaalee artistummaa isa keessa jirtu san dhiisee kennaa nama biraa jala deemaa jechuudha. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf akka saayintistoonni yeroo ammaan tana jedhanitti dhibee sammuuti biyya faranjii yoo fudhattee kennaa kan kee waan ganama si keessa jiru daftara fudhattee yoo amma xayyaara tokko akka tolchuu barbaaddu ta'e sammuu kan kee keessa maaliif waan Rabbiin ganama kennaa siif kenna jechuudha. Xayyaara kana akkanattiin hojjetamu, akkana godhan, gommaan isaa akkana, maaliin isaa akkana jetteet waan haaraa, waan addunyaarra hin jirre, waan Rabbiin ganama siif kenne uumtaa jechuudha. Garuu ammoo namoota keenya kana yoo laalte, yoo an ka'ee YouTube hojjechaa jiraadhe, abaluu kun YouTube hojjechaa jira, anis YouTube hojjechuun qaba jedhee waan jalqabe san sanuu osoo galmaan hin geenye ji'a takka lama qofa hojjetee kan dhiisu baay'eetu jira. Hiriyoota keessan baay'ee fudhadhaa. Abaluun tokko TikTok irraa birrii hagana argachaa jira. TikTok live irra bula jira. Garuu ammoo yoo dhaqee TikTok isan seenne namni follow isan godhu, namni maali isan godhu achirra taa'ee kanummaan ammoo follow isaa guddates maaliif yoo dhaqee inni live isan galee namni isan daawwatu, namni gift isaaf hin kennu, namni maaliif reekun kennaa isaa ganamaa san dhiisee abaluu waan kana hojjete jedhee jala deemee hojjechaa jira jechuudha. Garuu ammoo silaa ofiisatti deebi'ee wantoota addaa wanta Rabbiin ganama isaaf kenne san yaadee abaluun kun yoo kana hojjechaa jiraate ani hoo waan kana hojjedhe yoo laale jedhe waan haaraa nama hojjetu nama tokkoo fi lama argitaa jechuudha. Gara amma biyya keenyaa fi biyyoota biraa wal bira qabne yoo laalle arrantanaa biyyoonni addunyaa ka guddatan niwukilaraa wantoota adda addaa meeshaawwan ammayyaa kan lolaas haa ta'u kan teknooloojiis kan adda addaa yeroo ammaan tanaa hojjechaa jirti. Maaliif kennaa Rabbiin ganama kenneef sanitti fayyadamanitti wantoota amma jiru kana wajjin wal bira qabanii waan Rabbiin isaaniif kenne sanii waliin oofatu jechuudha. Namoonni keenya hoo maaliif waan kanarraa waan Rabbiin ganama isaaf kennerraa fakkeenya fudhachuu dhiisee copy paste jala deema? Abaluun kun TikTok yoo hojjetaa jiraate atis YouTube jira, Instagram jira, Facebook jira, maaltu jira? Kennaa kan kee ganama karratti dandeeytu qabdu san yoo abaluun tokko artistii ta'e namni keenya hundinuu maal ta'a? Artistuma ta'a jechuudha. Yoo abaluun tokko kee kitaaba barreessa namni keenya hundinuu maal barreessa? Kitaaba barreessa. Kuni ta'uu hin qabu jechuudha. Akkuma sammuu namaatti fi wanta Rabbiin siif kenna dhiistee wanta biraa jala deemaa jirta. Ammoo waan san hojjettee yoo namni si daawwachuu dide, yoo namni siif ilaaluu dide, yoo namni immoo kitaabaati barreessitan sirraa bituu dide deebitee uummata koomattaa jechuudha. Maaliif kennaa kan kee malee wantoota sanitti dheedhii galaa jirta. Namoonni baay'een garuu waan kana xiinxalanii hin beekan.
Abaluun kun biyyaa bahee yoo jedhanis biyya keessatti silaa akka jijjiiramee wantoota adda addaa hojjechuu danda'u. Maaliif hiriyaan isaa abaluun sun waan biyya alaa jiruuf jecha biyya keessa dhiisee gara biyya alaa deemaa jechuudha. Osoo achi ga'u ammoo kaayyoon isaa sun osoo galman ga'een meeqaatu manaa bahee wantoota baay'ee tahaa jira. Waan kana ammoo ani eenyu silaa jettee of xiinxaltee biyyuma kan keetitti nama miliyoonaraa nama ammoo biyya baqaa kana keessa dhufe ijoolluma ta'an wajjin rakkachaa jiru meeqaatam argita. Namoota ammoo rabbiin silaa biyya bal'ootti achi baasee gaddeebi'ee waanuma ijoolleen warri biyya baqaa keessa jiru hojjetaa jiran argitaa jechuudha. Kan rabbiin as keessaa si baase kennaa kan kee sanii wajjin wal bira qabuu dhiistee gaddeebitee atis ijoolluma sanii wajjin tokko tahaa jirti. Silaa garuu ani eenyu yookiin ammoo ati eenyu jettee of gaafattee jiraatti. Ati jechuun jalqaba rabbiin gaafa si uumu boohicha ati boochu namni tokkolleen akka kan keetti boohuu hin danda'u. Kolfa ati kolfitu namni tokkolleen akka kan keetitti kolfuu hin danda'u. Maaliif uumama rabbiin ganama sii kenna hojii ati har'a hojjechuu dandeessu namni tokkolleen akka kan keetitti hojjechuu hin danda'u jechuudha. Rabbiin ganama si badhaasee jira sanirratti immoo ati muuxannoo takkaa lama sadi fudhachuu qabda. Kanaaf obboleewwan keenya copy paste jireenya copy paste dhiisa. Abaluu yoo jaartii fuudhee ilma argate hundi namaa ammuma fuudhee ammuma ilma argate. Ilma argachuuf fuudhuunis gaarii ta'ee garuu abaluu akkas godheef osoo hin taane karoora kan keetiin deemtee yookaan karoorri kan kee yookiin umriin kan kee bakka san geesse kun waan hin oolle waan ta'eef gochuu rakkoo hin qabu. Garuu immoo yoo laalle biyya baqaa kana keessaa haa ta'u biyyoota adda addaatis abaluu fuudhee jira. Abaluu hiikee jira yoo jedhan hundi nama ammuma lafaa kee hiika. Abaluu fuudhee jiran ammuma lafaa kee fuudha. Abaluu ilmoo dhalee jira yoo jedhan ammuma lafaa kee dhalaa jechuudha. Maaliif jireenyi keenya kun copy paste irraa adda hin baane. Silaa ati har'a ani eenyu? Maaliif hin dhaladhe? Addunyaa tanoo garamittiin oofuu qaba. Maaltu narraa eegama jettee ka xiinxaltee laaltu ta'ee ati har'a nama miliyeenara tokko, nama kennaa addaa qabu, nama si malee namni tokkolleen akka kan kee ta'uu hin dandeenye jechuudha. Silaa akkasitti ka of yaaddu ta'ee. Namoonni keenya baay'een keessan dhugaadha hojima tokko hojjechaa jirtu. Garuu ammoo yoo abaluun tokko asitti fakkeenya biyyuma Arabaa kana yoo fudhattee nama keenyaaf jireenya biyya Arabaa kana jireenya biyyaan keessa jiraatu kana yoo wal bira qabnee ilaalle Arabdoota biratti namni tokko yoo matoora bishaanii mahalli yookiin ammoo manni daldalaa tokko as matoorri bishaanii yookiin ammoo warri bishaan tolchu warri bishaan galchu yoo jiraate manatti aanu suuqiitu jira. Manatti aanu ammoo bakka kuduraa wantoota adda addaa waan nyaataaf ta'u irraa bitantu jira jechuudha. Bakka tokko yoo deemte wantoota biraa jira. Ammoo nama keenya bira yoo as dhayite asii suuquma. Yoo as dhayite asis supermarketumaa jechuudha. Walumarratti abaluu akkas ta'e abaluu kana godhe jaanitu copy paste walirratti oofanii jechuudha. Kanaaf jecha ani eenyu jettee yoo of xiinxaltee ilaaltu ta'e ati nama qaalii addunyaa kanarratti wantoota adda addaa hojjechuu akka danda'u ta'e viidiyoo kanarraa akka hubattu ammoo anis abdiin sirraa qaba. Kanaaf obboleessa kiyya kennaa kan kee ganama rabbiin si badhaasetti fayyadame. Jireenya kan kee keessatti copy paste hin ta'in. YouTube chaanaalii kana ammoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo rabbi jedhe viidiyoowwan babbareedduu akkanaatiin walitti deebinaa hundi keessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.